Nawaya ya hiriya jalalan nafide biya minan dubbaddo bona disi akamin asir kaddo Arran tanaga akkuma isinin jetti yeroo durarraa kanin video isini mare geele teenya mustariyaa fi nadiyaa geessu deemaa kana jetti isini yaasee ture arra hadiyaa biteef isaniif geessuudhaaf akkana xiqqishuu bashannanu jira hadiyaa san isinis akkanarraa fudhattu abdiin qaba isinis hanga xumura video keenyaatti naa wajjin turtii gaarii isinija garuu isii bira dhayne isii bira dhaqeen gisee nadiyaa hannuuf gisee maal jedhu waa'ee dhufeessitti naa agartanii isinija inshallah arran tanammoo waan addaa kun akkuma isin jetti akka badhaatu kana fiddetti nuskaaffee isi bita yeroo duraatti sama harka kana kabajamtoota jaallatamtoonni hordoftoonni fuulaniitu akkam nagaa jettanii fayyaan dhuguma jettanitti jaalalaaf kabajni keenya sinaa ga'u jenna kunoo badhaatutu basitti argamti fuulaniitu billeen afeerraa wayiitti fardana jettiime turtii gaariin siniin jaa rantana naafisiilleen taanaan hadiyaa makaanusiif qabannee deemna hadii makaanus hangamta akka gammadduun ilaalla arraa miti boru geessuuf deemna hadiyaa binnee fi akkasuma naqshaa fuudhatan maal jennee isinii meetiin jira nuskaaffeen dhugaa jira nuskaaffee isa waliin aduun isiniin jaa akkasiin wajjin turtii gaarii daawwattoota biyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja Angga kiyatti hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja akka isin jaalattan akka isin kabajan nin beeka garuu kuma na jaalatte subscribe like share subscribe godhaadha na cinaa dhaabbadhaadhaan isin jaa akkasumas badhaatutu bakka nagaa subscribe like share godhaan jajjabeessaa nu jaaladha nu kabaja nuti isin jaalannaa isin kabajnaan isin jaa daawwattoota hordoftoota kiyya angaruu hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaan subscribe kiyyamoo laalli jiraame kun duraan dhaqanii subscribe like share hin dagatinaan isin jaa hanga akkasuma gaafa xumura video keenyatti hanga walitti deebiin turtii gaarii waan babbareedaa waan nyaannu fi waan dhugnu isiniif hin mara nu wajjin turaadha makaanus isan gamta akka gammaddu waliin laalaan isin jaa akkasitti nu wajjin turaan isin jaa ya jalala narana nesite one demo uno namni kuni saarea o jadittu o ya to are male an harea bicharu dunya tanaka mana jemma paasene tinjira ke makana hare ganjetta ayye daawwattoota waan jettuun daawwattoota kun kulani tu subscribe goya ke kumani bandaka bas waan bro yaada bro yani sinari jiru soalnya dia habis so amma so ini dah apa sudah jago goya aywa amma so amma yaada ibsadu jadittu kulani tu berarti yaada waan daawwattoonni waan si godhan itti maddu ana kala kan afrikando subscribe like na bro di afrikando ayye waan mimooytu tanasa fan kacha agarsiisi waan nyaatu jiru daawwattoota kanas dhugaa afaan gaaddeeya akkasitti hunoo badhaatutu bisa sitti argamti isinis yaada jadittu boodaan qab jadittu daawwattoota keetiif fixxee waan jettuun fixxee hayyee atoo hayyee atoo daawwattoonni fuulanii anillee badhaatutu akka like share subscribe commenting godhan dagannen
yaani nan qabu jiraate ilmaan Oromoo rabbi tokko isnaa godhu wal dibnaan bisaan illee sirra jira waan barbaadan hundumaanuu sirra jira jechuudha. Eeywa boru eessatti deemu deemta? Boru mustariyaa bira deemudha deemna. Ummi kaanus bira deemu deemna. Afeerraa qabdi afeerraa ishee kanaan illee yeroo baay'ee afeerraa yuutubaroota irratti dhalaan turre garuu amma kudhanii tokko waliin irratti dhalaan jira. Kanatti aansuudhaan ammoo ummi kaanus adiyyaa haala wanneen fidda gurgurta. Eeywa adiyyaa bitteef jirta? Kennaa ajaa'ibaan bitteef faana. Kennaa bitteef jirta. Kennaa san geessuudhaaf dhaqaa ni deemnaa jechuun boru akkasitti daawwattoota keenyaan akka bareedatti kan nuti qabaltu abdii qabna nu eeggaddaadha jeen. Kaanus kennaa nuti kennineef kan akka baay'eetti gammadu abdii guddaa qabna. Isinillee nu waliin akka gammadanii hiriyaa waa walii kennitu gaafa. Hundinuu hiriyaadha. Hiriyoonni waan nuti gammachiise akka isin gammachiisu abdii qabnaan isin jedha daawwattoota godhaniitu. Akkasumatti kaameeraa duuba jirtus fuulanii tuubii dhayitanii subscribe like share godhuu hin dagatina. An kaameeraan maraa jira uummanni asii waan mimmi'ootu dhugaa ta'an nyaachuu jiranii ana duraa fixanii jiranii daawwattoota fayyaa hanga akkasuma walitti deebinu tuutii laal kaameeraa duubaan akkatti natti hanjaman agartanii jirtanii daawwattoota keenya akkatti akkasii afaan naafaanii jiranii daawwattoota fayyaa dhaqaatti subscribe like share godhaan jajjabeessa ammaan sana diraamaa fi koomedii waan adda addaa isiniif gadhiifna. Daawwattoonni keenya waan na himatanii jiran. Akkam jaanis himatan ibsadhu. Akka jaanii na himatanii badhaatuutu maaliif huccureertuu hin uffanne maaliif rifeensa ishii gadi qabdee naan jedhanii warreen akkas naan jedhanii natti himanii guddaa galatamaa jechuun hin barbaanne maaliif. Kalaas warri kuulaniituuf jalatti beekan dhaqanii gaa warra tokko warra beekuuf dhaamsa ni taataa fi jechuudha adiidhaan achirraa dhaamsaaf dhufanii. Akka dhaamsolii dabarsitanii isin jira wanni isin naannoon san hunduu waan karaa irratti na deemu ta'uu waan isin hubadha. Garuu deebi'ee gana rifeensa jechuu yeroo gadi baanu kootaan akka nu ta'e akkana humna beekta. Akkas jeetti daawwattoota kan mataa ol qabneeti miti nuti shariyaani beeknaa musliimaa nuti. Shariyaani beekna. Makaramaan yookiin shaashiin akka nu taa'uu fi rifeensa ol qabnee hidhanne garuu warri akkas jettanii nafa mattanii siiqanaa waliin qabu kana booda jechuun adda addaa. Akkasitti qulqulluun har'asi jaalataa balbala isaa banee taa'is eegataa jiru natti hin tolle yoomuma na dhuftaa. Daawwattoonni kuulaniituu fi badhaatuutu akkam jirtan akka biyyoon geessan isin jechuu barbaade. Arragaa kuulaniituu fi badhaatuutu garam deemaa jiran kan jedhu gaafii isin ta'uu danda'a. Mee kuulaniitu garam deemaatiin jirra? har'a kan deemu jirru akkuma beekamutti gaa wal bira dhaquu wal bira dhufuu aadaa keenyaa fi wanni keenya waan ta'eef nama bira deemaa jirra. Eenyu namni kun jechuun keessanii lolamu har'a namaan nu azumee affeeranii deemu jirra. Ammaa kana ganaa hin tolfannee mana koofeeraatti deemu jirra. Mana koofeeraarraa gisee kara manaa gallee huccuu uffannee isii san bira dhaynee nama san bira dhaynee isiniif humna hanguma xumura viidiyoo keenyaatti nu faana tura. Maaliif hangi duraarraa hanga xumura viidiyootti nu faana turta yaada keenyaa fi waa hunda keenya ni hubattanii jechuudha. Amma kara manaa yaa jira manarraa amma huccuu jijjiirannee faa jennee babbareennee tollee kara itti deemaa jirra jechuudha. Akkasumatti gaa isin akka viidiyoo hanga fuula duraarraa hanga xumuraatti isin tolootti gabaa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hanga walitti deebinuti. Hanga walitti deebinu. Balaa fi buusu jira laata. Suuraa malee wanni nu baasu hin jiru inni dhibe. Balaa fi buusaan jedhu. Kana balaa fi buusu jira.
hordoftoonni ni beekan kaaka ol biran jiru. Amata meeqa yoo? Amata meeqa baatu mana waan sadii beekan biratti amanna. Baati lama sadii baatu takka mukaan. Akka ayyaanni haamus yaadee. Ati kamisila? Nagaa qaba. Jirta? Weessumaa baate? Wai barane bifuha. Intalli heerumte moo hidhalte? Yaani moo ani heerum finde waa jaltiin qophaa hojjetan. Maalitti hin beekata? Saala yeroo kun. Saala mara kun qaba. Bagana gaan dhufte haa? Bagana gaan nee deha. Waan nyaatan illee hunda fixanii jirtan. Ati kamsa keessumaa kamtee ka'ee desan. Fitneesanii jira. Guutuu kana nyaachuu ta'e isaa. Haa akkasii daawwattoota. Hordoftoota keenya har'a makaanus haflaa addaa gooteen nu eeyde halalaa bichaa haflaa shamarran qofaati. Shamarran qofaa beekan nu eeyde nutis gammannee gammachuudhaan tottolfannee shaafataa ennee dhufne hadiyyaa xiqqoo takkaan fidee fi hadiyyaa sana kanarraa fudhattuuf naa wajjin turtii gaarii giseenee fuutis isinii meetiin jira kan hadiyyaan tun eenyuuf hin bitu deemaa eessatti hin deema eessarraa hin deemaa hanga umur video rangga durati naji turai sini jadi jira amma gahaba nakte halal tu isini saka gamman dan abdin kab hadiya ga na meddu akka agartan abdin kaba roza na meddu fi khanna jira hadiya ma khanna waltani jattani le kana roza waan hadiyoota si hunda iddu takka jaalatu onne heesse jiru fi nu hundaaf takka takka faraqatte hadiyaa nuuf jirti aywa sani fi akkasi biyete sire hadiya qabaduti wajinat Ozona hadiyaa talallaale takka sin nu godha ayyana dungodu Wai, lalga daawwattoota keenya tun dungoota biraati. Samaaleeti. Tajaalalaati. Ay, anis ta'u. Hayyee ammallee ijaan gudunfadha. Maaltu keesseera diroo? Maashaallah, maashaallah. Ajaa'ib. Yaa! Harfiin haalaan jaaladhu naa bitte harfi kaanus. Kaanus. Hedduu akka galatoomii hiriyaati qashtii fi qashti qushumme waaw wanni akkana nama gabbisaan jirtu birrii kana wallahi hedduun jaaladha mush ati naa fiddee osoo hin taane birrii kana daaba jaalataan namni sila wallahi birrii kanaan jaaladha waan keessaa harfiin kaanus hiyyaa keessa jirtu hedduu akkaan gammadee hedduu akka naa galatoomii Mama abshir barakon qaba. raayis bareeda nagoota galatoomii kanatti Ayyee. osin nu godhate Sifili laafit sirraan baastu ammaas. Egaa booda jala gabbuus naati hordoftoota dura akka buumata naannoo. Buumata naannoo hordoftoota keenya yeroo hunda yoo ofirraa baaste. Na laaltan. Ni laaltan isin laal. Hono akkana jirti akkana bareetti. Harfi kaanusi amma waan isin dura waan hin jiruuf. Dilasi mul'attu fooxaa gubbaa jira. Fooxa immoo keessa gabbuustee dilasi gabbutee mul'atti. Akkasii daawwattoota keenya fuula yuutuubis ani sadiyyaa nama naa bitu waa naa garadhaayi. Adiyyaanis guyyaa guyyaa. Guyyuma tokko laal guyyuma tokko. Anuma yaame takka anuma eeggadhu abdiidhaan. Adiyyaan illeedha. Daakisaan sirpiraayis inshallah. Anis gaatoo eenyu si fidaanaan jechuun keessanii lola moo annamni naa fi duubaa harka hedduun qaba. Isinis akka naa fiddan abdiin qaba. Harka hedduu qabdi kaayyattee jirtee akka deebuufis abdiin qaba. Akkasiiti naa wajjin turtii gaarii amma laal kayitiin firraa babaasee anis isaanii wajjin akka afaan Oromoo san taati turtii gaarii hanga xumura viidiyootti. Nageetti tura.